Meenadii gammadaa kamii yaadatta? Jaalladhiin egaa sagalee uummata Oromoo guddaadha namni kuni. Jaalli sagalee uummata Oromoo guddaa waan hedduun yaadadha. Waan isaarraa waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Bara dargii keessatti yerumaan daa'imaa san jaalladhiin ummata Oromoo barsiisuuf ummata Oromoo iddoo adda addaarraa walitti dhufu dirree Sheek Huseen bakka jedhamtu beekamtuudha. Hawaasni Oromoollee bakka sanitti wal ga'a jechuudha. Bakka sanitti ummata Oromoo barsiisuuf akka achi ga'een jaalli achitti bakka itti walitti qabanii fi ummata Oromoo manatti itti fidanii dubbisutti dhibee koleeraatiin qabame. Gaafa dhibee koleeraatiin qabamu naannuma sallayinii tokko jira namoonni beekaa qaqallam jedhama. Laga kana keessa ammoo mana tokko qabna, mana duriitii mana keenya sanitti gabbuusanii achitti tajaajilamuu ture. Gaafa kana mooraa daaroo labuu jirurraa mooraa irraa bobba'e kan daaroo labuu jirurraa jaalli gaa isa fuudhuuf eega inni laaffate gara sirra jaal murataa kutataa afaan saglii isaatii fi nama tokko kan amma jiru jaallan gaafasii sun irra hedduun isaaniin jiranii jaal ibsaa gitaarii namni jedhamu baruma sana keessatti qabamee magaalaa Harar Abdii Qophee wajjin hidhaa ka ture ibsaa daadhii jedhama jalqaba. Gitaara Abdii Qophee irraa nama mana hidhaa keessatti magaalaa Hararitti baratee namni kun yeroo sanitti warra fuudhu jaala fuudhuuf dhufe keessa nama tokko jechuudha. Jaalli gaafa dhufee jaala ol qabee jaalnadhii fi hedduu si dhukkubee hedduu gartee laaffatte gaafa ji'uun jaalnadhiin akka nulleen hin rifanne akka gartee nuti hin daadarkooyne gartee nus jajjabeessuuf ifillee jabeessuuf maal jedhe jaalnadhiin maal deebise kuni dhukkubaa miti jee ragaa seenaati malee kuni dhibee miti jee kana qabe kun ragaa seenaati malee akkuma inni jedhe rabbiilleen godhee fi jaalli sanduuqaan ni fayyee gaa sagaleen uummata Oromoo guddaan kun jechoonni isaa kan vaayirasii gabrummaa uummata Oromoo fixu jechoota hedduu dubbata bakkoota garagaraatitti.